keessa na dubbisteera si wayyu uummata kanarratti iyyachuu caalaa na qofatti baramma samiinillee lafaanillee gooftan kee akkana ta'e ministeerri kee guutuun na harka jiraa siin jedhe Facebook messenger kee kasin jalaa jalan eenyu akka ta'e si himu irra caalan dhagee diaspora Ameerikaa Awustiraaliyaa Kaanadaa Yuroop irra caalan kan qullaa dhaabatan galgala messenger kee keessatti jara yoonaa himi jette maqaa yoo dhayyette takka siidhaa Anti shinarraa maal barbaadde barat. Narraa maal barbaadde kan mulu ko silkeen xalfafaal ማለት ነው. Shinarraa maal barbaaddaati? Ati eenyudha anoo siin beeku. Iyyuu mangeed mee Gudiinarree gaafa duutee jedha Oromoo yeroo mammaaku. Yeroo akka barbaanne jechuudha miseejerii keessa feesbuukii keessa iimoo keessa bilbilli keenya nu harka jira jennee rabbiin keenya waaqayyoo isa uumaa keenya sana sodaachuu dhisnee nama sodaannee dhoksaa keessatti waan hin taane yeroo dalagaa holluu omtuun ittiin dhagaamu jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a jechaati. Haara kan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama baga nagaan dhuftan isiniin jedha hordoftoota koo akkasuma immoo duraan kan turtan na jajjabeessa guddaa ulfaadhaa galanni keessan ana biratti guddaadha isiniin jedha egaa obboloota koo wanti boniyyee muudatee nuuf immoo barumsa guddaa nuuf ta'a jedhee yaada. Boniyyee namni wallaalee hin jiru jechuudha maaliifi utaaza bayyan Muhammad bayyanidha maqaasayyuu waliin beeku na jalaa badee jira siniin jira. Miciyyoon kuni utaaza sanitti baay'ee tokko jechuudha kan ishiin qoosaa turte namni jaalalatti qoose deebi'ee dhumni isaa akkana jechuudha. Gaafa wanti tokko goonu nama biraarratti inni nuti facaafne deebi'ee marguusaa waan hin oollee fi cubbuusaa deebi'ee karaa biraatiin jechuudha kan nu qaqqabu. Darbees immoo jechuudha shamarran waaqayyo sodaachuu dadhabdanii uumaa keessanii isa sinuume isa foonii fi lubbuu nama ajjeese qileetti darbachuu danda'u isa sodaachuu dadhabdanii warri nama sodaatanii dhoksaatti namoota garaa keessa wajjin nama tokko lama otoo hin taane akka barbaadda warri taatan dhoksaatti kinoo mucayyoo kanarraa baradhaa isiniin jedha maaliifi namichi kuni guutumaan guututti bilbila harka ishiitirra jiru gaalarii ishii dabalatee misiijarii ishii wanta ishiin harka ishiitirraa qabdu hunduma isaayyuu to'annoo isaa jala galchee mucayyoon kuni wanti ishiin gochuu qabdu amma furmaanni wanta inni jedhe sana qofa raawwachuu qullaa kee waraabinaa ergi jennaan waraabdee erguu birrii gaafannaan birrii erguudha jechuudha. Maaliifi mucayyoon kuni namoota daaspooraa garaa wajjin kanati qullaa isaanii dhaabatanii misiijarii kee keessa kan akka barbaadde wajjin ta'a turte. Kas wajjin maal ta'anii turan jedhee namni kuni doorsaa jiru mucayyoon kuni garuu maalirraa qabdaati dhimma maalinirraa qabde jettiin malee wanta sana hin goone jettee too hin mormitu jechuudha. Mucayyoon kuni imeelii ishiiyyuu odoo jalaa fudhatamee otoo waan badaa tokko waan fuula namaa duratti fokkisaa ta'e tokko waan uumaa ishiitiin uuma ishii hin jaalanne tokko otoo hin hojjettu ta'e dhoksaatti wanti ishii sodaachisu hin jiru jechuudha. Namni sun waan barbaade yaa godha. Nama fakkeenyaaf yuutuubii kiyya irraan yoo yuutuubii koona jalaa waan ta'e godhan yoo jedhee sodaadhe malee waan barbaadan gaalarii koo keessa seenanii misiijarii koo keessa iimoo koo keessa seenanii ofitti amanamummaan qaba jechuudha. Maaliifi imeeliin koo guyyaa tokko atamuu danda'a ammallee sababa yuutuubii koo sirreessisuuf nama harka jira jechuudha. Waan barbaadan ilaaluu waan barbaadan arguutii danda'u jechuudha. Garuu nama isa uumaanu gochuu dandeenye yeroodhaaf ajandaa nu godhatee darbu sana odoo hin taane maaliifi uumaa keenya sodaachuu jaalli qabna. Mucayyoon kuni amma ofiishiitii of sassaabdee ofiishiitii miidiyaa kanarraa galtee bakka ofiishiitii hadaba ofitti gootee safuu ofitti gootee amantii ishiitti jabaattee amantii fudhatte kanatti jabaattee taa'uudha kan maltu sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa namoota taatee deddeebiti yeroo baay'ee namoonni ishiirraa haarii qabanillee amma jechuudha. Duraanillee taritoo wajjin haasaa jiraachuu danda'u waan fedha isaa irraa dhabnaan ta'uu danda'a jechuudha. Namni kuni maqaa ishiitiin kan inni jechuudha suura ishiitiin piroofaayilii godhatee guyyaa kaleessaa hordofaan ture jechuudha karaa
tiiktookiitiin seenee jechuudha ati harka koo jala jirtaa gooftaan kee hana rabbiidhaan gaditti waanan barbaades gochuu hin danda'a jedhee jechuudha icciiti ishiin bilbila ishii keessaa qabdu rikoordii ishii nama wajjin haasoftu waan hundumaa jechuudha gadi yaasee si agarsiisa jedhee mucayyoo kana ittiin doorsisaa jira siniin jedha obboloota koo mucayyoon kun kan dura eenyufiyyuu hin jilbeeffanne dogoggortee irratti kun normaalidha waan haaraa miti anarratti miti kan jalle qabe kan jette har'a garuu mucayyoon kun baay'ee tokko ofitti saalfattee baay'ee tokko ofitti gadditee mararamtee boo'atii jirti namoota amantaa ishii keessa jiran akkasuma amantaa musliimaa keessa kan jiran illee isaanillee himachaa jirti jechuudha namoonni amantaa sana keessa jiran homaa ishii gochuutiin hin dandeenye kan sassaabbatee taa'u ishiidha jechuudha amantaa tokko gaafa fudhatan ofii mataa ofiitii jedhaniiti malee namaaf jecha miti ani amantaan koo kiristaanadhaan namoota kiristaana ta'anii jiranii namoota kiristaana keessatti qabamanii jiraniif jecha otoo hin taane mataa kiyyaa jedheetanii isaan homaasna irratti raawwachuu hin danda'anii homaasna gochuu hin danda'anii nama jechuun kan si beekuu danda'u kan waasi gochuutii danda'u amma ati eeyyamte qofadha jechuudha keessuma shamarree takka taatee ofii keetiif adaba ofitti gootee jireenya mataa keetii of kabachiiftee nama hin jiraattu taanani namni muka udaanitiin si garagalchuu hin jiru gaafa ati ofii keetiif saree of gootee namnuu garagare sillaalu ati sareedhuma taatee mul'atta jechuudha egaa obboloota koo nuti yeroodhaaf biyya namaa keessa jiraachuu dandeenya jireenyi nuti arra keessa jiraannu kun uumaa nutti fakkaachuutti dhiisuu danda'a jechuudha garuu gaafa yaada naanneffannee gaafa umuriidhaan bilchaannee yeroo jechuudha teenyee maal akka dabarsine ilmoo keenya maal guduufaa akka jirru guduufaa jechuudha ilmoon keenya boruutti maal akka nurraa barattu viidiyoon nuti wanti nuti sooshaal miidiyaa kanarratti raawwannu hundumti saayyuu jechuudha guyyaa tokko ilmoon keenya yookaan itti gammaddi yookaan immoo ilmoon keenya iyyuu mataadhaa itti cabdi jechuudha garuu nuti isa kana yaadnu jechuudha maaliif fuuldura keenya fageessinee ilaaluurra ofii keenya yala jechuudha kan nuti ilaallu kaayyoodhaaf manaa baane waan ta'eef eeruma barbaanne yoo taane galleetoo jechuudha nama nuuf ta'e wajjin nama jireenya keenyaaf nuuf ta'a jennee filannu wajjin maaliif hiyyeessa gadadama homaa hin qabne hin ta'in jechuudha kan wajjin hojjattee jijjiiramuutii dandeessu wajjin galtee jireenya gaa'ilaa keessa seenuudha jechuudha kanarraa nanaaf misiijerii keessaa himoo keessaa kana keessa qullaa wal wajjin akka barbaadan ta'u maaltu fide obboloota koo ofii keessanii adaba ofitti godhadhaa namoota miira keessa sisseessanii waan hin taane isin hojjechiisanirraa fagaadhaa hiriyoota gaggaarii hiriyoota karaa gaarii isin qabsiisan wajjin oolaa amantaa keessanirratti jabaadhaa mucayyoon kun yeroo baay'ee quraana jechuudha kan ishiin baatte too'ii ittiin qaraati kan ishiin dubbattu. Kanaaf iyyuu namatti lallabuu namatti qara'uudhaan dura ofii keenya ofitti deebinee maal keessa akka jirru rabbii inni tamannee jirru sun uumaan keenya suni wanta nuti gochaa jirru dhoksaatti jechuudha nurraa argaa jira moo akkami jennee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha ofii keenya yoo of tajaajillee ofii keenya wanta sanatti yoo jiraanne namoota kaaniifillee baafnee hiruu dandeenya obboloota koo hamma amantaa kee hamma barbaadde nama fuulduratti namatti himi garuu ofii keenya jireenya keenya hin agarsiifnu jiraannee wanta sana yoo ta'e homaa bu'aan qabu jechuudha namni nu tuffata amantaa keenya sanallee ittiin arrabsuutii danda'u jechuudha kanaaf iyyuu maqaa amantaa keenya kiristaana ta'a ortodoksii beentee kaatolikii waan barbaadde ta'e jechuudha amantaa keessa jirtu sana akka hin arrabsamne maqaa keetiin ofii keetii of adabii yoommoo of adabuutii hin dandeessu ta'e maqaa amantaa keetii sanallee hin kaasine jechuudha namoonni nagaatti jiraatan tasgabbiitti shafuu isaanii eeggatanii hedduu isaaniitu jiru waan ta'eef egaa obboleettii koo waaqayyoo si wajjin haa ta'u siin jedha wanti namni hin dogoggoru jechuuti hin dandeenyu namni hin dogoggora garuu dogoggora kaleessarraa gadi ta'anii barachuun dogoggora kaleessarraa deebu kaleessi fi arri tokko miti obboloota koo ani wantoota kaleessa jechuudha sooshaal miidiyaa garagaraa feesbuuk irratti qoosee taphachaa ture anumata akkasii hin jedha beektanii kanaaf iyyuu wanta babbadaa akkanaa waan qullaa safuu aadaa haasadhuma hin taane iyyuu jechuudha namni nun argottanii
abbaa barbaadan hamma barbaadan yoo jaalatan iyyuu hin qoosinaa isiniin jedha guyyaa tokko kinoo harka namaa keessa akkanatti seentanii salphachuu dandeessu hiriyoota keessanillee ija isaanii keessa amma ilaaluu hin dandeenyetti amma maatiin keessanillee maallaan jiru jettanii qaanfattanitti dhalli keessanillee hamma boru isinitti qaanoftutti waa fokkisaa akkasii kana hin raawwatinaadha of eeggadhaadha miiraan hin gaggeeffamnu obboloota koo sammuudha jechuudha har'a yoon kana godhe wanti nani gochaa jiru kuni maal baatee dhufa har'a ona gammachiise boruusaa maal of keessaa qaba baqa maaliif maqaan keenya obboloota koo nuti dura du'a malee maqaa keenya nu boodatti hafa jechuudha. waan hamaa yoo goone erga nuti duune maqaan keenya wanta hamaadhaan kan inni kaafamu yoo waan gaarii tokko hojjannes immoo waan gaariidhaan maqaan keenya kan kaafamu waan ta'eef boo'uudhaan dura jechuudha rakkinni tokko otoo nurra hin gahin jechuudha akka dubartii tokkootti of kabajnee of kabachiisuun iddoo nuuf hin malle iddoo qoshaashaa iddoo baqa hin barbaachisne tokko dhaabachuun gaarii miti dubartiin utubaa biyyaati geeruuti utubaa biyyaa ta'uu kan dandeessu yoo ofishiiti kabaja ofitti gootee iddoo ishiidhaaf barbaachisu iddoo ishiidhaaf ta'u sana yoo dhaabatte malee eenyuyyuu kabaja ishiidhaaf kennuuti hin danda'u isiniin jedha obboloota koo kanaaf obboleetti keenyarraa baradhaa isiniin jedha obboleessi micayyoo kana akkana gochaa jirtullee obboleetti keetillee otoo taate odoo micayyoon kun sababa keetiin jechuudha lubbuu ishii baaftee borutti uumaa kee fuulduratti gatii micayyoo kana gatii lubbuu ishii sirraa barbaadamu waan ta'eef yaa obboleessa koo hin dhageessa viidiyoo koo kana yoo ta'e adaraa kee dhiisisiin jedhaa micayyoo kana hin darrarini yoo hin dandeessa ta'e micayyoo kana gorsii akka yaadatti deebitu akka qalbiitti deebitu akka borullee nama gaarii ta'uutii dandeessu isiniin jedhaa kanumaani namoonni waan dhoksaatti waan hin taane hojjettanii kanarraa baradhaadha nama isin hin taane nama waa foonii jechuudha.